naannoowwan haaraa Itoophiyaa dhiyeenya kana hundeeffaman keessatti mindaan isaanii yeroodhaan waan kaffalamaa hin jirree fi sababa adda addaatiinis waan irraa citaa jiruu fi jireenya isaanii rakkina keessa seenuu isaa barsiisonni naannolee kana keessa hojjetan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsa kibba Itoophiyaatti godina Walaayittaa aanaa Daamoot Gaallee keessa kan barsiisaa jiran barsiisaa Alamsaggat Teemaa rakkinichi waggoottan lamman darbanii fi waan itti fufee jiruu fi miirri barsiisotaa miidhamaa jiraachuu isaa ibsaniiru. የሐምሌ ወር ከ5% በስተቀር ሌላው አልተከፈለንም። ji'a adoolessaa darbe keessa 500 ol nuuf hin kaffalamne. Fakkeenyaaf mindaan koo birrii 12,579 kana keessa 500 jechuun birrii 432 naaf kenname. Mindaa koorraa 595 naaf hin kaffalamne jechuudha. Rakkinni jiru ammanaa jechuudha jedhani. Rakkina maallaqaa kanaan kan ka'e barsiisonni hojiiwwan isaaniif hin malle biroo hojjechuudhaaf dirqisiisamuu isaanii sagaleen Ameerikaa kanaas ofsiise pirezidaantii waldaa barsiisota kibba Itoophiyaa obbo Amaanuኤል ጳውሎስ ibsaniiru. አንድ መምህር እኔ በአካል ያገኘሁት በፊት ወደ መምህርነት ሙያም ስገባ ሊስትሮ እየጠረኩ ነው። Barsiisaan tokko kanan beeku duraanittuu barsiisaan ta'anii kophee qulqulleessaa ture. Amma mindaan isaa waan isan geenyee fi barattoota isaa jalaa dhokatee kophee qulqulleessuudhaan akka maatii isaa gargaaraa jiru natti meera. Kanaafuu mootummaan naannootii fi kan federaalaa dhimma kana irratti xiyyeeffannaa kennuudhaan rakkina barsiisotaa kana furuu qaban jedhaniiru. Rakkinni barsiisotaa kun kan caalaatti mul'achaa jiru naannoowwan haaraa hundeeffaman naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa, bulchiinsa kibba dhiyaa Itoophiyaa fi bulchiinsa walakkeessa Itoophiyaa keessatti akka ta'e pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yoonaas Bantii sagalee Ameerikaatti erga himanii booda rakkina jiru irrattis akkana jechuudhaan dubbataniiru. ቀድሞ ነገር መምህራን የሚያገኙት ገቢ በየወሩ የምትወጣው ያቺ በቀሩት ተፈርማ የምትወጣ ናትና Silumaayyuu mindaan barsiisota ji'a ji'aan mallatteessanii fudhatanu. Qaala'insi jireenyaa yeroo yeroodhaan waan dabalaa deemaa jiruu fi isaan ga'an jiru ture. Barsiisonni kun maatii qabu. Ijoollee isaanii barsiisu. Baasiin wallaansa fayyaa jira. Baasiiwwan adda addaa qabu. Isumarraa immoo ciccitee kaffalamaaf taanaan rakkina guddaatu uumamaa jechuudha jedhani Dr. Yohaannis. Ministeerri barnootaa naannoowwan sadan kana keessatti rakkoowwan jiraachuu isaanii ibsee keessumaa waggoottan lamman darban keessa rakkinichi hammaachaa dhufuusaa beeksiseera. Ministeera barnootaatti itti gaafatamtuu misoomaa fi bulchiinsa barsiisotaatii fi qajeelfama barnootaa kan ta'an Asseged Mireessaa dhimma kana irratti yaada kennan qabu. የበጀት እጥረት አለብን የሚሉ ሐሳቦች ናቸው የሚሰጡት. naannoleen kun hanqina bajataa qabnaa isuma qabnurraa qicnee barsiisotaaf kaffalaa jirra yaadawwan jedhutu dhiyaachaa jira. Mindaan koo ka dhuunfaa koo miti, kan ijoollee kootiiti, kan maatii kootiiti. Mindaan koo yeroodhaan naaf hin kennamu taanaan ijoollee koo maaliinan jiraachisa? Ni beela'uu jechuudha. Ijoolleen koo beela'aa, maatiin koo rakkachaa akkamittan mana barumsaa deemee barsiisuu danda'a? Akka waliigalaatti sirni barachuuf barsiisuu ni miidhama. Kun immoo barataa yookaan dhaloota ga'umsa qabu argachuu irratti rakkinni inni fidu salphaa miti jennee amanna. Rakkina cimaas fidee jira jechuun ni danda'ama. Dhimmichi dhimma hanqina baajataati. Dhimma naannoowwan hanqina baajataa qaban kana irratti sagaleen Ameerikaa kan gaafate ministeerri maallaqaa federaalaa aangoon baajata ramadameef bulchuu kan naannoowwan akka ta'e ibsa. Dubbii himaan ministeera maallaqaa obbo Girmaa Kebbede dhimma kana irratti deebii gabaabaa barreeffamaan kennaniin hojiin ministeerichaa akkaataa manni maree federeeshinii qopheesseen bajata naannoowwaniif ramadame maallaqa callaadhaan ji'a ji'aan dabarsuudha. Ministeerichi baajata naannoowwanii hin to'atu jedhaniiru. Naannoowwan yoo hanqinni baajataa isaan mudate maal godhu? Naannoowwan amma rakkina keessa jiran ministeera maallaqaatii fi gaaffii dhiyeessanii jiru. Gaaffii jedhuu fi ministeerri maallaqaa ibsan kennine. Dhimma kana irratti biiroowwan maallaqaa naannolee sadanii irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaaseera.